sanatti gaaf tokko Yesuus Kiristoos warra duuka buutuu sana maal jedha mistirii iccitiitti membeenne namoonni kuni ana kanaanii maal naan jedhu anaan maal naan jedhu jedhee gaafatan duuka buutuu sana warra 12 waame nama 12 sana waame keessaa inni kaan qaraxuudha inni kaan qurxummii qabduudha inni kaan immoo fira isaatiif kan ajajamee walii gadi deemee hojjetudha inni kaan immoo saqonnaa gabaree ture waammatee ka'e inni kophaasa nama sana gaafa waammatee deemu nama tokkottuu iccitiisaa ani kana jedhee gaaf tokko ani mana ilma waaqayyootu na ergee an akkasi jedhee gaaf tokko boonee jaratti gaaf tokko illee himee beeku iccitii kana nama tokkotti illee himee beeku Yesuus Kiristoos kana dhaggeeffadhaa namanni itti meesun immoo dubartiin suni nama biyya keessattis fira keessattis aattee keessattis iddoo kan hin qabne kan aca barbaarii taate kan nama 5 fuutee hiikte ja'affaa immoo kan kaa'immattee qabdu nama sagaagaltuu taate cubbamtu tokkotti iccitii isaa himi Yesuus guddaadha amma anaaf isiniif Yesuus Kiristoos nama isa kamii barbaada seetan isin amma yommuu yaaddanu nama ishee cubbuu qabne ishee wayyaa ishee bareedu wayin immoo abbaa sooressaa abbaa qabeenyaa tokko cubbuu kan hin qabne isa abbaa sooressaa sana seetu yookaan immoo kan cubbuu hin qabne nama gaafatti dhalateeti ka'ee wayin mucaa ishee xinnoo kana seetu waaqayyo gurri akkamitti akka adda nu baasu isatu beeka isatu danda'a namoonni ishee tuffatanii karaa ishee deemtirrillee kan hin deemnetti ani masiidha jedheetti mee egaa waa'ee ishee kanaa wajjin haasofna egaa waaqayyo nu gargaaru ameen egaa Yesuus Kiristoos nama 12 sana gaafa fudhatee ka'ee karaa deemaa ture eessa dhaquudhaaf deemaa ture girgiddaa isa cimaa gidduu warra Yihuudaaf Galiilaa gidduu jiru warra Samaaraawii gidduu jiru isa cabsuudhaaf hidhatee ka'eetu karaa deemurraa gore barsiisota isaa wajjin ituu karaa deemaa jiru ka'eetan gara Samaaraa kana deemaa jedhee ka'e Yihuudaarraa ka'ee gara Galiilaatti adeeme ituu deemaa jiru nama ture hin hojjetaa hin beelaa gizee lafarra ture sana akkuma keenyaa kana hin dheebotaa hin beelaa namas ture garuu qulqulluudha ka waaqayyootti immoo hin hojjetaa hojii qulqulluu hojjetaa hojii jaallatamaa hojjeta gara Galiilaa kana deemee girgiddaa isaan gara gidduu jiru kan dhaqee jissa jedhee dubartii barbaadamtu tokko barbaada jedhee ka'ee deeme haalleluuyaa har'a isiniinis waaqayyo mee nan barbaadama jedhame nan barbaadama jedhame akka cubbuu kootti akka ani irra darbee waan hundumaa balleessutu ta'in Yesuus Kiristoos dursee si barbaaduudhaaf iddoo sanatti argama haalleluuyaa ameen dursee lafatti jirtu ituu ati hin gahin lafa yaadde sana ituu ati hin dhaqin dursee si eega argame Yesuus guddaadha ameen egaa dubartiin Samaariyaa sun immoo gaafa sana dhokotteetu maal seete sababa cubbuu isheetiif sababa namni hiriyaa tokko hin qabneef sababa nama ishee wajjin baatee galtu hundumtuu hamatuuf isheen kun ishee akkas goote miti ishee kana wajjin hin deemu kana wajjin baaneen galu waan jedhaniif isheen gaafa sana sodaattee nama ija ilaallattee galgala sana namni qabbanaan deemuuf ganama barii ba'ee namni deemu sana dhiiftee lafa yeroo namni sa'aatii gadi ba'ee deemne aduu saafaa sana keessa bishaan waraabbachuu gara abbaa isaaniif qotetti bara boolla guddaan tokko jira boolla yaa'ii qotame jedhe isa bira dhaquudhaaf kaatetti garuu Yesuus guddaadha ameen dursee Yesuus Kiristoos achi taa'ee argame ishee barbaacha dhaqe ishee arguudhaaf ka'ee deeme Samaariyaa gidduutti immoo Galiilaadhaaf warra Yihuudaa gidduuf warra Samaariyaa gidduutti immoo walii galtee tokko iyyuu jiru waliin jaallatanu walii wajjin dhuganu walii wajjin nyaatanu wal tuffatu sanyiin isaanii dhiigi isaanii kan wal makee jedhanii warra Samaariyaa kana waan hin jaallanneef warri Yihuudaa akka qulqulluutti waan wal ilaalanuuf ofii isaanii ol qabanii waan ilaalanuuf warra Samaariyaa sana hin jaallatanu turan harkaa fuudhanii iyyuu waan isaan qopheessanii nyaachuu miti garagalanii jaran ilaalan turan Yesuus Kiristoos egaa girgiddaa sana cabsuudhaaf karaa sana irra ba'e gaafa sana
dubartittii barbaacha duwwaatuun ta'in warra Yihudaaf warra Samaariyaa gidduu galee akka isaan walii wajjin jiraatan gochuudhaaf manaa ka'ee achi dhaqe. Guyyaa sana gaa barsiisuu gizeen jalqabee waggaa lafa sanarra deemu namoota baay'ee wajjin yaa'anii deemanu argan. Yohaannis isa dura maqoo Yohaannis isa dura kan ka'ee nama hundumaa booji'ee nama hundumaa cuubee waa'ee Waaqayyoo gootummaa Waaqayyoo barsiise dhiisanii Yesuus Kiristoos wajjin gaafa namu baay'atee ka'ee deemu warri Galiilaas warri Samaariyaas warri Yihudaas namtichi kun nama kana ofitti galagalchee kophaasa nama kana hundumaa sassaabbatee deemaa jira jedhanii haasa'aa turan. Isaan yaaddesse warra Samaariyaa sana warra Yihudaas yaaddesse baay'ee cannaqamanii inni kun immoo isa Yohaannisiin caalu eessaa dhufe jedhanii baay'ee yaadda'anii kan duuka buutu baay'ee godhate jedhanii Fariisonni yaadda'utti ka'an. Maaliif yaadda'u? Nama qulqulluu fi nama Waaqayyoof hojjetu nama ofiisaa dabarsee kennu ammayyuu taanaan biyyi lafaa hin jaallattu. Asittis taanaan qulqulluudhaan nama hojjetu nama of dabarsee kennee Waaqayyoof hojjetu eenyuyyuu hin barbaadu. Waliin boccaa waliin deemanii wajjiniin dhuganii wajjiniin machaanii lafa daansii wal arganii warra kanaa gabaa baay'ee qabu. Walii wajjiniin sirbanii galuu walii wajjiniin dhuganii nyaatanii galu. Warra sana Samaariyaan bara sana gidduu isaaniitti gurguddaa jiru sana Yesuus Kiristoos akka inni jigsuu dhaqee beekamu. Gaafa sana dhaqee achitti argamuu isaatti hin naanii guyyaa lama bulee gaafa kanaa isheen dhattee bishaan Yaaqoob sana bira waraabbachuu dhokattee Samaariyaa biyya Samaariyaa keessatti Sikaar lafa jedhamu sana jira. Sikaar sun lafa abbaan isaanii Yaaqoob bishaan boollaa qotee fi dhiyoodha fagoodha dhaqanii achi waraabbatanii bishaan sanatti fayyadamanudha. Isheen garuu gaafa sana Yesuus Kiristoos na argata jettee hin deemne namni tokkollee inkwaan inni masiin sun dhiifnaan namumti ollaa ishee karaarra deemullee na argan seene saafaadhaan achi deemtee namticha sitti argite. Gaafa kanaa gaafuma ishee argu isheen qophooftee jirti. Gomboos qabdi bishaan isatti biirii keessaa waraaban funyoos qabdi maalis qabdi. Adaraa maaloo bishaan nama baasii jedhee gaafa ta'e. Haalleluuyaa. Isa qabutu ishee waan qabne ishee karaa deemtu ishee cubbuudhaan namni ishee jibbe ishee haasaa ishee namni tokko hin qabne ollaanis firis lafa ishee jirtu dhiisnaan karaa isheen baate kan hin baane Yesuus Kiristoos maaloo nan dhebodhe bishaan nama baasee gaafa ta'e. Haalleluuyaa. Har'a gooftaa Yesuus Kiristoos yommuu akkasitti nama tokko karaan beekamneen namni tokko laan Yesuus Kiristoos na obaaftaniitu na nyaachiftaniitu kan inni jedhee gaafatu namoota tokko ituma qabanu ituma waan uffatan qabanu ituma waan nyaataa qabanu nama san qabneef kennuu jaallatan. Yoo gatan illee yoo guban wayya malee hin jaallatan. Kanaaf Yesuus Kiristoos isheen immoo maal seetanii innoo nama Yihudaadha. Innoo kanuma ammoo namuma ayyaanni isaa tokko nama sodaachisu fakkaata. Namni Yihudaa kunoo afaaniin iyyuu nama dubbisanu inni kun immoo maal rakkatee bishaan na kadhataa jetteetu garaa isheetti yaaddofte. Dhugaa isaati immoo akkamitti maal kun jetteetu bishaan lafa bishaan inni taa'e sanatti akkamitti bishaan na kadhata. Sanyiin jaraa nama dubbisanu nama wajjinuu naasaanu qudaanuu qabne iyyuu qabatanu karaanuu ibaane iyyuu baanu akkamitti bishaan na kadhata jetteetu garaa isheetti tuma ishee yaadaa jirtu yaada guddaa keessa galte kun akkamitti na kadhachuu danda'a jetteetuma ishee naasaa jirtu. Waaqayyo inni Masii jedhamu sun isa darbes isa dhufus isa ganaa ta'us inni beeku sun haalleluuyaa fuula ishee dura taa'ee jira. Isa ishee yaadde sana bareetu itu namtichi nama bishaan naa kenni jedhee si kadhatu kuna abanuusaa barte jedhe. Silaasitu kadhataanii jedhee silaasitu bishaan naa kenni jedhee kadhataanii jedhee. Atamallee yaadu jetteen Yesuus waan tokko barkaa qabdu jette. Ani illee gumboon qaba jette.
goota tatanii baafatanii bishaan gombooti naqatanii baatanii deeman sanallee qaba. Ati maal qabda? Waan isa jee amma ishee rakkoo ammaatiif illee hoo bishaan jettee xaasaatti waraabdee naa kennitu qabdu safara baraa maal odeessitaa jettee. Haalleluuyaa. Yesuus guddaadha. Isa kamii nama isa eenyu ta'e hin beekne isheen eenyuun akkana ta'e hin beektu. Biyya sana Yesuus dhadhabeeras beela'eeras dheeboteeras bishaan bukkee taa'umsaa isa kana hunda barbaadatu hin ta'in gidduu sagaan jiru sana argeetu. Silaa ituu beekteeti namticha isa si kadhatu baratu beekteeti bishaan isa yoomiyyuu burqaan isaa goguu dandeenye sana sii kenna ture tooti isa kadhatte ituu abaluu isaa barte ituu eenyu ta'uu isaa barte isa si kadhatu kana jedhee maalini namni qaanoon beekasaa kan waa tokko hin qabne kanaan qaba jedhee kan siin kenna jedhee nama abdachi ituu ijaan argaa jiru ituu inni waan tokko qabee jiru xaasaan qabu qorqorroo tokko qabu funyootti laga kee biirii guddaa yaa'ii qobsana keessaatti baafatu hin qabne san akkamitti kana naan jedha itteetu ishee yaaddaa jirtu tarii moo intaa alaata jettee yaaddeetu egaa akkamumatti moo namaa kennaa laata jettee garaa isheetti yaadde bishaan kunoo fagoola omaata kullee xaasaa harka keessaa qabee jiru namtichi kun immoo soba malee namni warri saamuraawii soon dubbisan bishaan dhiibnaanoo bishaan isa barabaraa dhiibnaanoo ishee maxaasaa keessaa yoo xaasaa kennuu itti dhugneettoon dhuganu bishaan qodaan itti nyaanneettoon nyaatanu maal godhee naa kenna namtichi kun akkamitti immoos naa kennaa jetteetu walii gadeettee yaaddee na tolfachuu si dhiisee garaa ishee tassaddeetu. Egaa dhuguma naa kennita taanaan immoo ka'eetanii garaa iseetti yaadeetu ga'a. Inni isa isheen yaaddu sana hundumaa beekaa yoo isheen immoo kaatee naa kenni jetteenii bishaanicha sanan kennaaf moo akkamis jedhee yaadaa laata Yesuus Kiristoos dubartittii kan maal jetti jedhee yaadee ituu kanatti beekteetii namticha isa sii kadhatu isa bishaan kana keessaa baasee sii kennutu biyya bishaan isa hin dhumne isa barabaraa isa yoomiyyuu goguu hin dandeenye namni ati bishaanatti hidhattee waraabdee galtu kana yoo ati har'a waraabdee galte borga namas dhuftee waraabdaa bor sa'aatii guyyaa namni jirre kanas dhokkottee dhuftee ma waraabdaa yoo immoo dhugdee xaasaa tokko har'a yoo dhugdee bulte borga namas hin dheebottaa har'a si dheebotta takka turtee sa'aatii tokko booddee si yoo dhugde hin dheebottaa inni kan kootii suni yoo dhugdeellee isa barabaraan si dheebochiifnedha kanan sii kennu inni jedhe sun garaa ishee nyaate kamitti naa kennuu danda'a namtittiin xaasaan qabda kun jettee baay'ee ol buuftee gadi buuftee dhaalteetu egaa dhuguma yoo ati hin dandeessa yoo ta'e bishaan akkanii bara sana immoo dubartoota Samaariyaa sanaaf ciiqii kan ta'e bishaan waraabuutu dubartii biyya sanaatti baay'ee cima. Karaa fagoo deemanii boolla Yaaqoob sanaa waraabuun baay'ee isaan rakkisaa waan tureef baay'ee rakkoo karaa fagoo deemanii waan dhaqanii bishaan sana waraabanuuf itti yaaddee kaateetu haa ta'uudha. Naa kennuu dandeenyaamme naa kenni gaa bishaanicha naa kenni dhuguma jettee anoo bishaan waraabuu kanaaf iyyuu ija namaa ilaalladhee jedhee ilaalladhee dhufa. Mee naa kenni bishaan kana fudheen galaa egaa naa kenni jettee gaafattee cakkaanyeedhaan gaafattee silaa uumaan qabu ittee tuffattee turte ammoo naa kennuu danda'a fatanaa dhagaa ishee hin danda'u isaa fidee naa kennettee gaafattee jennaani egaa tole naa kennii jettee wayin immoo waanuma dhiistu seetu fakkaatan egaa naa kennettee gaafa isheen gaafattu egaa akkan sii kennu isa barabaraa kana barbaadde jedhee dhaqiitii abbaa manaa keefi waa miti kottuuti isin lamaaniif akkuma isin rakkannetti isinii kennaa jedhee isin lamaaniif an kennaa jedhee halleluuyaa inni waaqayyo beekaa suni ciqqii bishaanii ishee miti rakkoo mana ishee keessaa beekaa isa isheen sagal fuutee dhirsa shan fuutee shan hiikuu ishee sana beekaa isa isheen ciqqiitti gaarii keessa jiru san ammas hiiktee ammas fo'eerumtee ammas hiiktee ammas hiiru namni itti kolfuu sana beekaa isa irraa kutuudhaaf jedheetu dhaqee waa meelanii jedhu isheen maal jette seetan
Luguma haasofte jedhe Yesuus Kiristoos utuu anaaf isii ta'e immoo maal jenna diidi cubbuu sana badasi maal kanani dhirsa qabu jettee dhirsa qabu jennaan anoo dhirsa qabu eessaanii waa maree jennaan luguma jedhe haalleluuyaa waaqayyo cubbuu kee hojii si jaallata maratee miti kan si jaallatu isuma ati tortortee namni asii nyaan qabatee si bira darbu sana mucaa jedhee si jaallata. Luguma umurii qabdu ati luguma shanfuutee itti jarri shananuyyuu dhirsa kee miti haalleluuyaa innis immoo amma haasa'ataa jirtuyyuu innis dhirsa kee miti jedhee dhugaa kee jettee mucaa koo ati dhirsayyuu hin qabdu jedhee haalleluuyaa gaafa kanaa isheen gammaddee namtichi kun isa masii jedhan sanaa sanuu bara baay'ee dheeraa jirri keenya eegaa jiran dhiyootis fagoottis dubbii namaa himu isa nan inni nu gizeenni haasa'u dhufee gudii namaa himu sana isa dhufee raajicha isa guddaa uummati keenya eegu sanaa masiisa isa jedhan sanatu dhufee isa laataa jetteetu garaa isheetti yaadde ati masiidhaa akkamitti kana bartee kan hundumaa waan hin hojjedhe akkamitti bartee dhirsa shan jaafuuchuu koo akkamitti bartee jette isa nuyi eegnu sana ati masiidhaa jettee gaafatteen haalleluuyaa yaadatte namticha sana masii ta'uusaa yaadatte isa namni hunduttu biyyi lafaa hunduttu qophaa'ee isa eegu sana dubartii cubbamtu tokkotu yaadatee bare gaafa kana ani isuma jedheen Yesuus guddaadha gaafa tokkollee kun muka buutuusaa sanaanii warra 11 warra filatamanii kottatis qarattu kottatis tuntu kottatis qottu kottatis jedhee waammatee hojiiniin ka'e sanatti koo ani kun masiidhaaf jedhee mudhii isaa qabatee ani gosa raajicha cimaa sanaa jedhee isaanitti koo gaaf tokko himeen beeku dubartittii ishee namni tuffatu sanatti ani koo masiidhaaf isa isaan namni na eeggatu sana isa dhufus isa darbes isa ganaa ta'us kan beekus anaam jedhee yommuu sana duuka buutuunsaa inni dadhabee karaarraa muree jennaan misaa bituu gabaatti deebi'anii gaafa deebi'anii dhufan misaa arganii turaniyyuu dubartii Samaariyaa hojii isaa arganii misaa nyaadhonnaan inni tarii niitiin misaa fideebii laata ija shakkaa turan isaa Ibraaniyaati immoo maaliif si dhawwee dha'ee turedha. Innaan gaafa isheen ani masiidhaa inni jedhu hinnaate waan gootu wallaaltee egaa ati masiidhaa sumaa siinii biyyi lafaa eeggataa jiru inni jettee gomboo ishee silatti goortu gomboo isa silaanii maal qabdati jettee isattu hin tuffatte sana ati maal qabda anoo bishaani xaasaa ittiin boolla Yaaqoob keessaa waraaban sana qaba biirii keessaa waan ittiin harkifatan funtuun qaba ati isa waan qabne kun bisha barabaraan sii kenna jettee na tobboontaa jettu sana mi'a ishee meeshaa ishee sana chitti gattee sokkite haalleluuyaa Yesuus guddaadha ba'aa ishee lafa keessee sokkite rakkoo ishee lafa keessee sokkite eessatti sokkiti seetanii anaaf isinitu ta'e muqaanii nu wajjeessan waan hojjenne waan beeluuf katamaatti fiinnu argineerra masicha waan inni godhu jennee hojjennan eenyuu fidanii dhuftanii meesee waan waaqayyo inni godheef kottaa mee dinqii inni godhe kottaati ilaalaa jettanii namni meeqatu as keessaa nama tokko waamee dhufe har'a kottaa mee waan waaqayyo godhu waan hojjetu ilaalla jettanii eenyu keessattuu nama tokko waamee dhufa as keessaa har'a namni tokko fira keessa waamtanii dhuftan jirtuu mee har'a keessa natti agarsiisa mee nama tokko keessummaa nama fidee dhufe mee kottaa waldaadhaneetu waaqeffannaa isaanii ilaalla jettanii yoo dhuftan nama haaraa fidanii dhuftan jirtuu Hiru gaafa sana garuu dubartittiin isheen sagaagaltuun isheen biyyi jibboo sun gomboo ishee sastiin boontu sana dubbootee lafa keessee dubbu gara katamaa haalleluuyaa maaltu dhalate kottaa dinqii masichi dhufe jette garaa gara raatu dhaabatee waan akkanumatti dubbattee yoo isheen namni ishee amanu jiru inni hin dhufa jedhamee eegamu sun masiin dhufeera kottaa waaqayyo ta'uu
ta'uun isaan oolle Kiristoos Yesuus ta'uun isaan oolle isa ani gaafa dhaladhee kaasee gaafa bultii qabadhee kaasee amma har'aatti kun waan balleesse waan hojjedhe hundumaa waan tolche waan balleesse kan natti isa ganaa dhufu kan natti isa ta'e masiidhaan jedhe kottaati gudiidhaan anaan jedhe anaan haasa'e san kottaati dhagaa kottaa dinqii ilaalaa kottaa waa dhaggeeffadhaa dhufeera masiin inni isin ganaa eegdan kun obbolla Yaaqoob bira taa'ee jiretti haalleluuyaa. Hindi sila namni tokko waa tokko qabdu waan naa mootuun qabdu jette gabaa qabalee arra 07 keessa jiranti wanda duwwaa torba keessaa nama tokko illee waamnee dhufne isheen garuu bara sana Samaariyaa keessa nama jiran tokko illee hin hambisne awwaas sagaleen koo maal ta'e Yesuus Kiristoos Masiihni jedhamu inni nu eegdu sun inni kennaa ta'e har'a Maariyaam irraa dhalateen Yesuus Kiristoos dhufeenu gidduu jira kottaati isa inni naan jedhe isa dinattime isa darbe isa dhufu inni haasa'u raajichi guddaan boolla Yaaqoob bira taa'ee eegaa jira kottaati dinqii dhagaa isa naan jedhe sana kottaati dhagaa isinis kottaa gudii keessa dhagaa jettee waamte awaajiidha. Haalleluuyaa. Ameen. Meesinis meegaaf tokko mee kottaati waan waaqayyo nuun jedhu dhagaa jedhaati ollaa keessanis mana keessaas maatii keessaas waamaa maal goote seetaan tokko awutoobisii katamaa keessatti deemaa jirruuti mucaa tokkotu mucaa durbaa tokkotu awutoobisii keessa silaatu isheen feermaataa ishee bira geessee buuti taaneeti hiitu buturan jennaan abbaa baay'eetu fayyaara Yesuus Kiristoos deebi'ee dhufa Maaraanaataa jette kun immoo Maaraanaataas beettii jedheeni tu argitanii maraatuu fakkaatti mataa ishee bareeda wayyaan suuraan ciccitaadha irratti isaanuma fakkaattee wangeela Waaqayyoo lallabde kun ofii isheettu ganaa cubbaas barbaachisa ganaa xurqatas barbaachisa waan isaan ittiin hin jedhin hin jiru kan keessa ishee jiru Yesuus Kiristoos uffata ishee ilaalle keessa ishee waan guddaa kaa'ee jira Maaraanaataa Yesuus Kiristoos deebi'ee dhufa abbaan fayyuu barbaadde fayyif guyyaan fayyaa har'a fayyinaa har'a jette firmaataan bagaggaree anuma seenatti ishee lafa buututti beetti awutoobisiin guutuu nama firmaataan numutti waa'ee madhufaati Kiristoosiin waa'ee talaa odeessutti ka'e maacabaree kun waa'eetti Waaqayyoon beetti malee ishee sagaagaltuun sun iyyuu bartee galtee awaajiidhaan nama kumaatama dachaastee bidde anaaf isinoo anoo maaltu narraa eegama anillee baasii keessatti miti biiroo koo keessatti gaafa Mungkin kata dogoggoree carraanaa kennamee gaaffiif deebii tokko gaafadhe haleluuyaa yoon jedhe kanuma isaanootu isaan kolfisiisa isaarratti haleluuyaa jechuun tamasgee jechuudha nan galateeffadhaa sin galate haleluuyaa waaqayyo galateeffamuu egaa anaaf isiniin walitti qabee guyyaa kana hojjenneerra isa dhufummoo waaqayyo nu gargaaree kanatti fitni maaloo inni xiyyaaqee koo gaafadhe haleluuyaa yoon jedhe sin kolfu Haleluuyaa lakkaa waldaatti malee walgayitti ta'u lakkaa isaan kanatu kolfisiisa ani immoo akkuma waldaa keessaatti ni haleluuyaa jedhama afaantu na bare lakkaa walgayii keessatti jedhamu ani gaa hin barre haleluuyaa koo doondumaatti hojjeta Maaraanaataa koo si doondumaatti hojjeta kanaaf isinis Lama datang itu ni haleluya jeda iramti kan kesa jiru hak jeda kesa jiraka wan kesa jiru tu itu kuna mawala siti jeda ma siti jeda ma itu tu ngate dama bujaru untuk kan Kristus haleluya ila masetan bujana rakan hortotate kadang kabotate ada bahasa itu walgawa itu laki bujana untuk kan Kristus haleluya ada kau Kristus kan ada bahasa ni kan ditinggalati kamu kan diwakil kamu kan dijilbabkan kamu Yesus Kristus cuma yang membutuhkan saja
egaa anagaa kanatti har'a walga'ii keessatti guyyaan hundumtu guyyaan irraa kan dubartootaatu isaan jedhan lakkitoo guyyaan hundumtuu kan Kiristoos yoo jaallate isin jaallata yoo isin isa jaallattan isin jaallata walii wajjiniin deemna Yesuus Kiristoos guddaadha. Ameen. Egaa dubartiin sun maal goote dhattee saba hundumaa fidde saba hundumaa fiddeetu laga Yaaqoobitti dachaaste. Anaaf isinoo yoom saba hundumaatti dhannee lallabna. Waaqayyo nu haa gargaaru. Ani isheenuma kana haasa'uu barbaadeetan. Isheenuma kana adaraa wangeela kanaan gara lafaatiin gaasiin jiru jechuudha. Akkuma dubartiin cubbamtuun Samaariyaa keessaa kaatee gomboo silattiin gootu dhiiftee ba'aa ishee lafa keessee Yesuus Kiristoos masiidhaan jedhee kan inni warra isaa wajjiniin bara meeqa taamirii meeqa hojjetee agarsiisee shibaa tarattaree jaamaa banee jaamaa ija isaa banee dudda gooboo fayyisee ani masiidhaan jedhee isaanitti kan hin himne dubartii sanatti ani masiidhaan jedhee isuma isin na eegaa jirtan sanaa isheen immoo isa mudhattee masichatu dhufe jettee awaajii isheen katamaa keessa guurte namoota sana guurrattee dhufte garaa isaanii raaftee akka isaanitti dhufan maaliin akka dhufuu danda'an Kiristoostu dhufetu jedhanii namni dhufuun silaa muraasa ta'a malee dhuguma Kiristoos dhufee jedhanii isheen hojii koo sanatti sana isa gaafa dhaladhee kaasee gaafa dheerumee kaasee sagaagalummaa koollee balleessitee ta'e cubbuu kootiin nan dhorkine badeet gadhaadhaaf naan jenne cubbuu kooti dhuguma jette eenyutu cubbuu isaa wajjiniin akkasitti nama wajjiniin naasaa atoo xuruu goote dhuguma nama shanan sanayyuu isaan kan kee ture inni tammayyuu asabsiisa taatittu suni ammas kan keetitti dharbakkaa jedhee halleluuyaa akkasitti bakkaa gurguddaan nubitti jiru habaduu mana ishee keessa kan jiru dhirsaa miidhagummaadhaan nama baay'ee fuutee kan hiiktee sagaagalummaadhaan kan biyyi ishee beeku har'ammoo paastar maqaa isheetu hin beeke paastarii galeen kun nama meeqa baay'istee lubbuudhaan qabdee jedha halleluuyaa maqaa ishee beeku dubartii Samaariyaa sana Waaqayyo ishee eebbisu ishee wajjiniin har'a immoo anaaf isin immoo maal hojjennaa anaaf isin immoo Waaqayyo waan nu godhe eenyutti himnee beennaa